Ashama harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu baga geechanii baga geenyee baga xinqata waggaa geechanii isiniin jedha hundumti keessanuu xiqqaan guddaan beekaa wallaalan jaarsa jaartiin warra na hordoftanii warri as jalatti na beektanii hundumti keessanuu obboleewwan kiyya baga geechan baga geenye isiniin jechuu jaaladha. Silaa qilmaan isiniin jedhaayyuu yoo darsitaa qabaatan yoo gammachuu qabaatanidha. Baay'ee tokkoon gaddi kan duriitirra amma zabana kana beekta keessi koo gammachuu hin qabu. Maaliif akka ta'een beeku rabbi galataa argatu waan hundaafuu oollee hin bulla rafnee hin kaana kan kanarraa hafe immoo isatu harkaa qabaan isiniin jedha. Akkuma beekamu guyyaa dheengaddaa makiinaan gara Salaaletitti walitti bu'ee namoonni miidhaman jiranii obboleewwan keenya miidhamaniif rabbiin boolla isaanii daadhiin haa guutuu hin baanee galla yoon kan kun imaltuudha deemaa kun mana ofiitti galuuf deemaa kun immoo hojii wayiitiif deemaa isa hunduma sanuu hireen isaanii fuutee alatti isaan hambistee jechuudha. Sinii galee kun maatii ofiitiin as geenye odoo bakka iddoo kana geenye hireen fuutee guyyaan fuutee carraan isaanii fuutee alatti isaan hambistee jechuudha. Du'a akkasiisanii rabbiin gurra keessanis ija keessanis hin agarsiisanii isiniin jedha. Makiina san keessa haadha manaa durbii kiyyaatitu jira. Daa'ima ji'a 4 baatteeti makiina san keessa kan jirtu. Sulultaadha kan jiraattu sulultaadha immoo warra du'aa wayii gara biyyaa buute warra du'aa san geechee gaafa gara mana isheetitti galtu balaan kun ishee qunname akkuma beekamu torbee achaanu san keessaas immoo eessumni abbaa manaa kiyyaa boqatee ture nama hedduu jaaladhu nama hedduu kabaju nama hedduu na kabaju dhukkubsatee isaa osoo hin dhaga'in du'ee isaa dhaga'e jechuudha. Kana maaltu godhe seetani biyya namaa waan jirtuu fi nama dhukkubsatellee gaafachuu dadhabdee kan du'ellee awwaaluu dadhabdee bakka seenaa garaa keessas hin baane sitti ta'a jechuudha biyya namaa kana keessatti. Rabbiin immoo sin jaalate beektani sareen ofii guddisan nama marattisa. Rabbiin saree duutee isin dhageettin isiniin jedha. Annaa mucaan kun erga wal fuudhanii waggaa lama hin guunne waggaa lamaan isaanii fuuldura kana rabbiin immoo ilmoollee kenneefi ilmoo akkanaa kenneefi waa hundumaayyuu jaalalallee isaanii kennee jiruullee isaanii kennee waa hunda isaanii kenneet war biraa hireen minxiqqoote akkanatti fudhattee biraa baate daa'ima san baattee biraa baate daa'ima san baattee itti deebi'uu dadhabdee. Carraan akkanaa kun isin jira. Har'a malee kan boruu bakka geenyu hin beeknu obboleewwan kiyya jiraattu osoo wal jaalanne. Sinii gala gaafa du'a sana wal barbaaduun ni nafu waan ta'eef jiraattu osoo wal jaalanne jiraattu osoo wal kabajne hedduu natti tola. Maaliif jennaan gizee nama kifaatii bichaa malee wanni dhageechuu hin jiru. Sinii gala amma hin jirtaa amma immoo hin jirtu. Har'a hin jirtaa boroo hin jirtu. Kanaaf obboleewwan kee maal isiniin jechuu fanan isinitti fakkaate. Jiraatti wal jaaladha. Fira keessaa ta'u gwaaddanyaa keessaa ta'u namummaanuu haa ta'u jiraatti walii ta'a. Yoo boochullee gaafa simimmaan si qaba. Yoo jiraatti wal hin jaalanne yoo jiraatti wal hin beekne gaafa duute san nama san hirmi baafachuun si dhibama. Keessoo kee hin jiru waan ta'eef. Sinii galee kanaaf akka kanattiin adagaa akkanaa kanarran ture. Kanaaf daddafee baga geechanillee isiniin hin jenne yaani keessi koo gammachuu hin qabu. Har'a mucaan kun haadha manaa saniin daa'ima godhatanii jibba hin qabanne namni jaalala yoo adda bahee
jaalalaan isa addabaa kun immoo osoo jibbaan isa addabaa kun immoo jaalalaan osoo wajjin jiranu akka kanatti hireen adda isaan baastee haadha manaasaa dhabee odoo ilmoo isaa argatee ilmoo isaa dhabee immoo odoo haadhi manaasaa nagaa taatee fi naafattee illee osoo nagaa taatee fi jireenya gaarii jiraatayyuu umurii xiqqashuu tanaan jechuudha. Umurii xiqqashuu tanaan balaan akka akkanaa kan isa qaqqabe waaqayyoon isaaf illee sabrii haa kennu, jajjabina haa kennu, haadha fi abbaadha sabrii haa kennu, haadha deessee waan sin garramu keessa haadha micayyoo tanaa jechuudha. Jechaanguun makiinumti isaanii jechuudha warri micaawwatana makiina qabu makiinumti isaanii ilmi obboleessi micaawwatana makiinan tagalaabatee namoota fixee jechuudha. Garuma biyya keenya kanaatti namoota fixee ofii isaati immoo miidhamee ispaayinaal koordii dugdi kun miidhamee isumaanuu garuu dirqama waan ta'eef mana sirreessa jira. Engadda yeroo bakka warra du'aa sana dhufu gottotanii fidanii dhufan jedhan duddaan danda'een dhaabbatu. Balaa akkanaa jira joo. Sinii galee meeqa obbolaa wal jibba meeqa firri wal jibba meeqa wal nyaatan meeqa wal wanni godhan akka kanattuu ko hiree wal biraa nama furattila. Akka kanattuu guyyaa anaafillee guyyaa tsaafee jira isiniifillee guyyaa qabna ndaaleen keenya jechuudha. Haga jirru tanatti immoo guyyaa qabnu tanatti immoo osoo gammachuu wajjin dabarsinee natti tola. Kanaaf waaqayyoon ishiis eega ishii furatee ilmoo ishii lafatti dhiisne ishiis ilmoo ishiis rabbii wajjin furatee eega wajjii furatee immoo rabbiin bakka gaarii ishii haa ciibsu. Nuyi wanna goonuuf hin qabnu yoo suura ishee agarre gubachuu malee yoo barri dhufe yoo jiin dhufe ji'arraata akkana taate ji'a lamaanarraata akkana taate waggaa har'aata akkana taate jechuu malee namni homaa godhuuf hin jiru. Sinii galee namni ishii fiduu hin jiru. Ishiin bakka dhugaa dhatte nuyi bakka sobaa jirra. Innaa dhiifama naa godhaatoo natti deddeebi'ee rabbiin kan kanaa olii natti hin fidini kan kanaa oliitis maaltu jira miti dhugaa waaqaaf lafaa natti deddeebi'ee rabbiin naa kadhadhaani dhugaa nan sodaadha baay'een sodaadha dhugaa rabbiin siniin jedha maaliif akka ta'e hin beeku bara kana iddoo sodaadhaan siniin jedha hedduu ulfaata waaqayyoon balaa akkanaa sinirra haa qabu. Akka kanatti namni 15 makiinan illee biyyatu makiinan illee keessa jiranii wajjin akkas taate biyya kan gacca'e biyya kan numees magaaluma tokko namni 15 kun jechuudha. Hedduutu akkasitti dhagama waan waaqayyoon kun godhu walitti fidee jechuudha. Walitti fidee akka kanatti qiixxaa tolchaa mee rabbii keessa walii kadhadhaa walii hin jibbinaa dhugaa waaqaaf lafaa meeqatu jechuudha. Meeqatu obboleeyyan waliin jaalatu meeqatu firri waliin jaalatu meeqatu firri rakkina walii jaalata. Sinii galee kanuma hamma kana wal biraa dhaban gaafa rakkina ammoo baminam taamira haa akalee kiyyatu du'e jechuun akalee kiyyatu akkana ta'e jechuun hin hafu waan ta'eef jiraatti walii ta'a. Wanni nan isinii dabarsu jechuudha jiraatti walii ta'a. Gaafa du'e minam taamira wanni fiddu hin jiru. Nama gaafa jiraan jaalanne gaafa du'aa yoo booche nama saniin boonyeetiin gammaddeef malee. Sii gala nama jiraatti waliin jaalanne gaafa du'e boon gammachuu jedhama. Ani akka kootti akkasii furadha. Namni amma nan jaalanne jechuudha. Namni hamma rakkina koo barbaadu gaafa du'e yoo naaf iyye namni suni iyya san keessa gammachuu baafata jechuudha. Ani akkasittan furadhaan. Kanaaf jiraatti wal jaaladha. Rabbiin balaa akkanaa sin haa lagu. Maatii keessan irraa kan baatan rabbiin maatii keessanitti sin haa deebisu. Biyya namaa kana keessatti rakkina sin hin agarsiisin. Rakkina obboleessaa, rakkina obboleettii, rakkina abbaa haadhaa, rakkina daa'ima keessanii daa'ima qabdanis rabbii waan akkanaa isin hin agarsiisin. Gurri keessan hin dhageen ijji keessan hin argine bakka jirtanitti fayyaanaa ta'a. Galatooma ulfaadhaa hundumti keessanuu rabbii keessan kadhadhaa akka amantaa keessanitti musliimas kiristaanas ta'e waan barbaadde ta'e waaqa kee hin gatin. Yoo ati waaqa kee gatte waan isin gatu waan ta'eef sinii galee waaqa kee kadhadhu. Hundumti keessanuu siniin jedha turtii gaarii siniif haa ta'u. Galatoomaa yuutuubii kanarraa isaan min babbadee xiqqoo adabbiirra waan jiruufi honkinachumaan badaa laata kan jedhu asirratti viidiyoo gadhiisuu dhiiseen siniin jedha. Naaf galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaan siniin jedha.
uummata kiyyaa turtii gaarii.